Waaqummaan kee dhugaadha hin haalamu akeenyi kee jaalalaan qoratamu Dooris turtee ni jiraata ati har'asi ilma Waaqaa gooftaa Yesuus Kiristoos Dooris turtee ni jiraata ati har'asi ilma Waaqaa gooftaa Yesuus Kiristoos Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Akkam bultan baga nagaan dhuftan. Sagantaan keenya baay'ee gabaabduudha. Kanatti aansinee sagantaan nuti isinii dhiyeessinu sagantaa nyaataati. Sagantaa nyaataati. Isaan booddee immoo sagantaa biraa isinii qabnaa jechuudha. Sagantaan biraa nuti qabnu uffanni isinii kennama. Hunduma keessanuu hin ga'a. Bakkuma teessan achuma teessanii nyaata keessan nyaattanii erga xumurtanii booda uffata isinii kenninaa jechuudha. Sagantaa bareedaa kana qopheessanii baasii taasisanii eebba argachuudhaaf guyyaa irraa kanatti jechuudha kan qopheessan waldaa Hafuuraa Tokkummaa Sillaaseeti jechuudha. Ijoollee biyya keessas biyya alaas jiran waliin ta'uudhaan waan ta'eef isin immoo egaa erga nyaattanii erga dhugdanii erga uffattaniin booddee waan nuun jettan waan isaan hin jettan isintu beekaa jechuudha. Kallattumaan gara sirna nyaataatti isin dabarsinaa. Obsaan bakkuma jirtanitti hunda keessanuun qaqqaba waan ta'eef obsaatiin otoo hin jeeqin akka nu turtan isin hin jenna. Waaqummaan kee dhugaadha hin haalamu akeenyi kee jaalalaan qoratamu Dooris turtee ni jiraata ati har'asi ilma Waaqaa gooftaa Yesuus Kiristoos Dooris turtee ni jiraata ati har'asi ilma Waaqaa gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqummaan kee dhugaadha hin haalamu akeenyi kee jaalalaan qoratamu Dooris turtee ni jiraata ati har'asi ilma Waaqaa gooftaa Yesuus Kiristoos Dooris turtee ni jiraata ati har'asi ilma Waaqaa gooftaa Yesuus Kiristoos Dura jecha ture Waaqayyoon biraa jechis Waaqa ture kan caalu hundarraa hunduu kan eessaati jedhee eessumaan ta'e Waaqummaa kee Yohaannis dhugaa bahee hunduu kan eessaati jedhee eessumaan ta'e Waaqummaa kee Yohaannis dhugaa bahee Waaqummaan kee dhugaadha hin haalamu akeenyi kee jaalalaan qoratamu Dooris turtee ni jiraata ati har'asi ilma Waaqaa gooftaa Yesuus Kiristoos Dooris turtee ni jiraata ati har'asi ilma Waaqaa gooftaa Yesuus Kiristoos Egaa jalqaba akkuma isinitti hime fooxaa kanas nyaatas kan isinii qopheesse waldaa Hafuuraa Tokkummaa Sillaaseeti jechuudha. Isaan abbootiin keenya kan of hundatti baanee jiranii hin eebbisanii jechuudha.
ijoolleen keenyas nu wadiriidhaan dura wal qabatee maatiin dhaabbatanii tommoo kunoo alaalaas immoo itti makatee biyya alaas keessa haa ta'u biyya alaas haa ta'u keessa kunoo nu deeggaraa yeroo nyaannee dhufne waan isaanii haa guutu waan isaanii haa guutu dheedhiin mana isaanii haa guutu bichaa taalaa ta'in hoo dheedhiin mana isaanii haa guutu daaraan nutti uwwisanii waan immoo alamii isaanii taawwisu waan isaanii haa guutu bakki isaanii gazzabaa ta'u bakki isaanii gazzabaa ta'u bakka irratti immoo waan itti rabbi haa guutuuf waaqayyo itti haa guutuuf rabbi itti haa guutuuf gabreen itti haa guutuuf gabreen har'a immoo waan isaan wajjin haa ta'u amatbaalee waggaa isaanii haa guutu waggaa isaanii haa ga'u waggaa isaanii haa ga'u waan nu bira dhaabbatus immoo harkuma qofaatti kun ijoollee nu bira dhaabbattee hundumtuu xinnaa guddaan waan jechaadha waan isaanii haa dhaabbatu mataa isaaniitti mana isaaniitti maatii wajjin nagaa ta'an maatii isaanii nagaa ta'u waatii isaanii nagaa ta'u waan immoo isaanis isaan haa jijjiiru isaanis jaa'imas kana isaan haa qayyaru waarii qabaarii nu haa ta'an guddaan haa bulchu xinnaan haa guddatu uriin abbaa horii haa ta'u ilmi abbaa galchee haa ta'u qotataan haa quufu maseen haa deechuun haa taadamtu Andue nafsi amaru adiba andue nafsi amaru andue menu amaru biyina gaatau wan mo akamati isani agutu waqa isani agutu amana abadu amtuna abadu mikaycha abadu sharanya abadu dole mo lertu sayam biya kesa wana dad chit fayanu akenu abba orma abba goduf ad orma ad agoduf kodi orma kodi agoduf gafa guya samo wali nagan tokola ma sain nagan lammiti biyatti nagan sana galchu be biya kenya biya naganu go warra diribanu tu diribatu mootummaan keenya nu adaabat maabarri keenya saffii haa ta'u sillaaseen isaanii adaabat darbeelii isaanii adaabat waan inni nagaa nu haa kennu dhibee dhukkubaa nurraa balleessu quuba nuu kenne waxaatiin kun waan fayyaa haa kennu nallamii haa ta'an miqanyichaa badu annoo bifna haa badu annoo baarree haa badu olumaa gadimaan haa badu maabarri saffii haa ta'u quuba nuu kennanii diribatta hawwis ilmoo isaanii nagaa godhu waatan maabarri keenya xinnaan nu haa guddatu guddaan nu haa guddatu afaan walii haa beekan aannan afaan walii haa beekan isa biyya alaa dhaqxe ijoollee namnu xooran kana yaa waaqayyo haadha ormaanuu qabbaneechi haadha godhiif abbaa ormaa abbaa godhiif nagaan nuu galchi nagaan bo'anii haa galan alamii haa ta'an akkanumatti waaqni nu haa dhaabbatu hizbiidha haa dhaabbatu gabreelin biyya keenya biyya nagaa godhu biyya alamaa godhu mikaa'elli biyya alamii haa godhu soosillaasen biyya alamii haa godhu abboon biyya alamii haa godhu tawallabe gabreelin araarsu rabbi araarsu waaqayyo araarsu nuun beeknu innaa beeku madaalamii naa beeku soosillaasen naa beeku kidaayirbatii naa beeku maaramii naa beeku kinoo akkanumatti kinoo nutti uwwisanii waaqayyo isaanii haa tolu dhibee isaanii haa kennu dhugaa isaan haa dubbisu dhara isaan hin dubbisiin taabonni wambarii irraa buulu eesin dabirii irraa buulu antiffate haa ooru anna gadate haa buusu anna gadate akkanumatti haa ooru mee akkanumatti immoo nagaa nu haa kennu biyya keenya mee harka ol qaba waaqni warri dhaabbatan kun isin haa dhaabbatu immoo akkanumatti gabreelin taabonni 44 isin haa dhaabbatu egaa nagaa gadaan gabbina kudhan tokko kuni warra maabara keenya keessa warra har'a hin jirre jette har'a manatti dhibamanii faa namoota hafanii jiru isaan immoo erga fayyanii dhufanii immoo hin kenninaaf jechuudha hingeenya galatooma isinillee galatooma maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin Amin. Waaqayyo gooftaan keenya arjummaa fi jaalala isaatiin yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan waaqayyo kan galateeffame nuuf haa ta'u. Obboloonni keenya waldaan hafuuraa tokkummaa Sillaasee biyyoota adda addaa biyyoota alaa keessa kan jirtan akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti beellama keenya kabajnee guyyaa har'aa kana fedha waaqayyootiin hojii eebbaa hojjechuudhaaf hoolota mana amantaa qulqulluu Gabreelitti argamnee turre jechuudha. Sagantaa keenya duraa irratti namoota dadhabanii jiran nyaata dhugaatii uffannaan kan isaanii barbaachisu akka fedhaaf jaalala waaqayyootti sirna sana raawwannee kabajamtoonni miseensonni keenya kan biyya alaas turan
kan biyya keessa jiranis namoonni haalli isaanii mijatee konkolaataa argatan gidduu keenyatti argamanii jiran jechuudha. Sagantaa jiru xumurree waan jirruuf amma sirni itti aanu obboloota keenya keessummoota biyya alaati gara biyyaatti dhufan obboloota keenya gidduu keenyatti argaman akka seeraa fi dambii waldaa keenyatti kennaan isaanii waan kennamuuf akkasumallee tajaajiltoonni waldaa keenyaa gidduu keenyatti argamanii waan jiraniif biyya keessas ta'an aarsaa hedduu kaffalaa kan turanii fi barnootatti kan isin jajjabeessaa turan sagaleedhaan qofa kan beektan har'a immoo qaamaan kan wal argine gidduu keenyatti argamanii jiran waan ta'eef gara sirna kennaatti darbinaa jechuudha. Jalqaba irratti kennaa kan nu fudhatan tajaajila guddaadhaan nu tajaajilaa turan luba Ayyala Sintaayyoo ture. Isaan sababa sagantaatiin ganama nu faana turanii amma gidduu keenya waan hin jirreef ani nan qaqqabsiisaa jechuudha. Haaban immoo isaan biratti haabanama. Ittaan sudaan barsiisaa keenya barsiisaa Haacaaluu yeroo isaanii aarsaa taasisanii nu gidduutti argamuudhaan kan nu tajaajilaa turan guyyaa irraa kana qaama wal arginee jirra fedha Waaqayyootiin kennaa kana kabajaatiin kennaa waldaati nurraa fudhatu jechuudha. Yeroo sana eessi gargaara siiliin egaa akka carraati wal keessa bitame waan ta'eef gosa tokko miti akkuma isin qaqqabetti ilaallaka. Aarseema ittaan sudaan tajaajila faarfannaatiin kan isin tajaajilaa turan seera faaruu kan isin barsiisaa turan faarfataa keenya faarfataa ayyaanaadhaaf akka waldaa keenyatti kennaa isin kennamedha. Nu banaati in ilaalla. Kidaana miratiidha. Haadha keenya kidaana miratiidha. Egaa kana caalatti kidaana miratiin araarsummaa isheetti sinaa jajjabeessitu. Yeroo waldaan keenya hundeeffamu irraa jalqabee tajaajila guddaa kan nuuf laachaa turan hin beekani. Koree waldaa keenyaa ta'uudhaan taarikuu fi daanyoo jechuudha. Har'a sababa isaaniif hin mijanneef gidduu keenyatti argamuu hin dandeenye kennaan kun isaaniif qophaa'ee ani nan qaqqabsiisa. Akkanumatti dhaqqabuuf obboleetti keenyaa dhiyeenya kana gara waldaa keenya irraafi gara biyyaatti galte guyyaa irraa kabaja ayyaana kana irratti kan nuuf argamte kennaa baga nagaadhaan nu dhufte baga nagaadhaan nuuf galte agaruu zabdee walitti sanbate jechuudha lakkoofsa dhibba fi 9 turte baga nagaadhaan. Mataskanis Gabrielida Jarranis kan biraa samoonuma kana galte guyyaa tokko galtanii warri maamaatii keessa dhuftan jedhu obboleetti keenya manni tasfaa'ee baga nagaadhaan nu dhufte. Obboleetti keenya Gannata Alamaayyoo lakkoofsa 79 kan turte jechuudha. Guyyaa irraa kana gidduu keenyatti argamtee nagaadhaan galtee maatii ishii nagaatti roota ishii nagaatti galtee sagantaa hojii gaarummaa irratti dhuftee irraa nu bira jirti. Baga nagaadhaan dhuftee dhimma kennaa waldaa keenyatti. Wanni aanaan obboloota keenya warra ala jiranii maal jetta? Warra ala jiranii wanta nani jechuu barbaadu isaanis akkuma keenya kana obsaanii Waaqayyoon kadhatanii iddoo kana akka kiflee kanatti iddoo kana argamanii jedha.
Mee sagantaa har'aa kan akkamitti ilaalte sagantaa hojii gaarummaa har'aa? Baay'ee namatti tola. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Baay'ee nutti gammade. Akka nuti gammadeetti namoonni hundumtuu ijoolleen obboloonni keenya biyya keessa jiranis biyya alaa jiranis itti gammadan hundumtuu. Nama ajaa'ibsiifannu keessaa Dastaan nama tokkodha. Biyya keessa teessee ani yeroo duraa nama biyya alaa jirtaa jechaa hin ture jechuudha. Garuu biyya keessa teessee waayifaa guuttachuudhaan tajaajila kana guyyaa tokko nurraa addaan baatee beektu. Miseensota biyya jiran keessaa fakkeenyi guddaan eenyudha yoo jedhe Dastaadha jechuudha. Dastaadhaaf jajjabina guddaa nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu akka waldaa keenyatti jabaatan malee waaqayyo si haa gargaaru. Akkuma kee immoo namoota biraallee firee buufachuu sirra jiraata jechuudha. Namoota biroo akka isaan dhufanii tajaajilan akka fayyina argatan waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Jabaatu waaqayyo si haa gargaaru. Nama fakkeenya guddaa nuuf ta'uudha. Wanni jettee yoo jiraate kunuuta keenya. Baay'ee madeera baay'ee namatti tola bifa galatooma guddaan si galateeffadha jajjabaadha isiniin jedha. Waaqayyo immoo warri achi jirtanis nagaan si fidee qophii akkanaa kanarratti akka dhiyaatan gammachuudhaan akka dhiyaatan waaqayyo sinaa gargaaru sillaasis sinaa gargaaru. Rakkisu garuu. Uumaa rakkoo takka hin qabu waayifaa jira waan ta'eef rakkoo takka namoota alaa dhufanii biyyatti yeroo xiqqoodhaan booda ni jalaa badanii maal jettaan? Badina hin jedhan amma danda'ame bakka yoo waayifaallee dhaban torbeetti guyyaa tokko waldaa irratti odoo dhiyaatanii baay'ee natti tola. Dammoo ta'uyyuu baate akka biyya keessatti jiraannutti ani akka yaada kootti jechuudha. Akka naannoo keenyatti osoo maabara uumne warri waldaa kana keessa jiru akka walitti dhiyaannutti waggaatti si'a tokko hundi keenya akka wal geenye oo danda'ame immoo ji'a ji'aan warri walitti dhiyaan akka maabara isaa xuwwaasaa qabannee waliin tajaajilu nan fedha. Waaqayyo immoo akka fedha isaa ta'e hin taasise nan waan jedha. Sudhaan egaa sagantaan irra ture sagantaa bareedaa ture. Keessaayyuu amma kan irra jirru obboloota keenya biyya ambaatii yookiin biyya alaatti gara biyya keessanitti gara biyyaatti deebi'aniidhaaf bu'uura dambii waldaatiin kennaan kennamee fi baga nagaan dhuftanii jedhamanii guddootti simatamanidha. Sagantaa sanarra jirra jechuudha. Sagantaan kan biraas tureera. Gabaabumatti amma otoo gara biraatti hin darbin obboloonni keenya biyya ambaarraa dhuftan ammas dabalee isiniin jedha. Maqaa Waaqayyoo fi maqaa Waldaa Qulqulluu Sillaaseetiin baga gara biyya keessanitti nagaadhaan deebitanii. Egaa miseensi biyya keessa jirus hoogganaa keessaniin ol qabatee kennaa baga nagaan dhuftanii isinii kennee baga nagaan dhuftan isiniin jedhee waldaa simateera. Kanarratti maaltu isinitti dhaga'ame yaada keessan akka nuuf ibsitan barbaanna. Asumaan kallattiin obboleettii kottan darba jechuudha. Maqaa Abbaa Ilma Qulqulluu tokkoome galatooma illee baay'ee tokko dasnamadha sagantaan irra ture jechuudha. Asitti argamu keenyatti baay'ee tokko achi teenyee hawaa turre asitti garuu argamu keenyatti baay'ee tokko natti dhaga'amee jira. Baay'ee tokko galatooma seerreedha. Obboloota koo warri biyya ambaa jirtan waaqayyo isinillee hunda keessa illee kanaan isin haa ga'u. Maatii keessatti nagaan sanaa gahuu isiniin jedha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Duraan dursa barsiisaa keenya waaqayyo galanni haa ta'u. Kan akka biyya baanitti osoo hin ta'in nagaa waaqayyo akka hojii keenyatti osoo hin ta'in akka eeyyama isaatti biyya keenyatti hundeessee isii hedduutti kan nu barsiise Sillaaseef galanni haa ta'u. Warroota nu wajjinis bu'aa bayii argaa turtan barsiisaa keenyas barsiisota keenya barsiisaa turteef galatooma isiniin jenna. Nuti baay'ee tokko asitti argamu keenya gammanne carraa kan argachuu keenya baay'ee tokkotti gammadeera. Baay'ee tokko warri biyya alaa jirtanis obboleeyyiin keenya akka waaqayyo isin gargaaree biyyatti deemtanii bakka kanatti argamtan abdii waaqayyo irraa qabasniin jedha. Nu baay'eetti gammadee baay'ee tokko gammadeera galatooma. Dhugumatti waaqa iddoo fagoorraas iddoo dhiyoorraas akkasuma iddoo nuun jirru fuula waliin beekin akka nuuni darbinee akka obbolummaatti akka obboleetti akka haadha akka obboleessaatti akka wal arginuu fi waaqa yeroo kana nuuf kennee fi galanni maqaa isaadhaaf haa ta'u. Dhugaa dubbachuu fi akka itti wal arginaanii yaadamu garuu fedha waaqayyo taanaan asitti argamne. Yaa obboloonni keenya waan baay'ee darbanidha kan isaan dhufanii biyya Oromoo jechuun rakkoo baay'ee qabdi.
kanaan dura isin jireera maatii Oromaa biyya Oromaa haadha Oromaa waan baay'ee qabdi rakkina baay'ee qabdi karaa baay'eedhaan argaa turre jechuudhaan har'a immoo nu gidduutti argamuun isaanii akka obboleessaatti akka maatiitti iddoo tokko taanee biyya isaanii ga'uun immoo waan guddaa hin argamne dhagatitee fi waaqayyoof galanne ta'u jechuu barbaanna gaarummaan irra hojjetame immoo akkuma biddeen kee bishaan irratti gatii deebiteen argattedhu yaa isinii mana keessa samiirraa ijaarrattanii namni asiitii rakkataa tokko gargaari mana gubbaatti akka waaqayyo isaaf laatu akka waaqayyo isaaf yaadu akka waaqayyo isaaf dhimmuudha kan inni mul'isu darbee immoo fuula waaqayyootti waan gaarii tokko ta'e akkasii mul'atu abdii guddaa qabna akkasidas jennee amanna waaqayyoon kanasitti walitti nu qabee Yerusaalem ishee haaraatti illee walitti nu haa qabu kana caalaatti baay'annee kana caalaatti bal'annee akka mul'annu waaqayyoon hunduma keenya nu agarsiisu warroota biyya alaa jirtanis biyya fagoo jirtan waaqayyo bakka jirtanitti isin haa eegu isin duukaa haa ta'u dubreen Maariyaamii wayyaa isheetiin uffannaa isheetiin bobaa ishee jalatti isin haa eegdu ergamoonni fuulduraan dudduubaan dungoo isiniif haa ta'ani eebbifamaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Faarfataa keenya galatoome jennaani obboleessi keenyas biyya keessa kan jiru keessummaa kabajaa ta'ee miidhagina sagantaa kana hubachuudhaaf gidduu keenyatti kan argame jira waan ta'eedhaaf sagantaa kanarraa maal akka baratee fi gammachuu isatti dhaga'ame bifa gabaabaa ta'een nu ibsu waan ta'eef kallattiin garba obboleessa keenya. Tole jalqaba irratti carraa kennu keessanii guddaa galatoomaa isin jedha. Dhugumatti ani kanan itti gammade kanan ittiin gammachuu guddaan ittiin dhaga'amedha. Egaa gammachuun biyya kana akkuma ittiin dhaga'ame waaqayyo biratti immoo gammachuun kana caaluu akka isiniif akka qabu eeyyama tola waaqayyoon nuuf haa ta'u. Tole egaa sagantaa kanarraa waan ajaa'ibaa fi waan garraa hin baradhe waaqayyoonis kan rakkate rakkina baasaa kan beela baasaa jedhe akkuma dubbatti kanaatiif kun wanta ajaa'ibaa fi wanta ta'ee yookiin wanta hin taadhamee yaadamne akkasittiin sirkii irratti yookiin otoo qaban arginu wanta mari'atamuu qabu mari'atamee xumuramuun isaa yookiin kana gochuun isaa baay'ee namatti hin dhaga'amu. Egaa waaqayyo gooftaan jalqaba keessan miti xumura keessan hunduma keessan isiniif haa bareechu isin jedha. Keenyas yaada isaanii ibsatanii ani dhuma irratti nan godhuufa otoo gara yaada isaanii ibsachuutti hin darbiin obboloonni keenya biyya hambaatee dhufan immoo barsiisaa keenya baay'ee jaalannuuf kabajnu biyya hambaa teenyee sagalee nuuf ta'ee sagalee isaatiin immoo walitti nu qabee kan nu barsiisee carraa kanaaf iddoo kanaan kan nu ga'e barsiisaa keenya waan ta'eedhaaf barsiisaa keenyaaf kennaa qabna jechaa jiru waan ta'eedhaaf kennaa isaanii barsiisaadhaaf hin kennu barsiisaan immoo kan nutti agarsiisu jechuudha. Kallattumaan gara kennaa barsiisaa keenyaatti hiikuu isaa gargaara. Galata waaqayyoo hiikamee jira. Mana amantichaas mana amantaa qulqulluu Gabri'eelii hoolotaatti kan isaatti kanatti argamee jiru sagantaa keenya hundumaa kan gaggeessines achumatti waan ta'eedhaaf kennaan barsiisaa keenyaa kennames Qidduus Gabri'eel liqa malaa'ikti jedha hangafa ergamootaa qulqulluu Gabri'eelidha waan ta'eedhaaf baga gammaddan barsiisaa keenya jennaani obboloota keenya immoo waaqayyoon sin haa eebbisu kun yaada eebbifamaa fi waan gaarii barsiisaa keessanitti illee kaka'umsa uumuu danda'uudha. Asumaan barsiisan keenya immoo dhimma sagantaa kanaafis wal qabatee kennaa argataniinis wal qabatee yaada isaanii ibsaniitu xumura irratti goolamnee kan wal biraa deemu ta'a galanni waaqayyoof haa ta'u kallattii bangama barsiisaa keenyatti isin dabarsa. Jalqaba irratti kennaa naa kennitaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa waaqayyoon kennaadhuma hin qabne isiniif haa kennu. Kanuma caala immoo waaqayyoon umurii tajaajilummaa keessanii nuuf haa dheeressu obboloonni keenya biyya alaas guyyaan irraa guyyaa gammachuuti. Guyyaan irraa akkuma beektan guyyaa hangafa ergamootaa qulqulluu Gabri'eelidha. Mana amantaa isaatti jechuudha sagantaa kana kan gaggeessine baay'ee kan namatti tolu baay'ee kan nama gammachiisudha. Nuti warri sagantaa kanarratti argamnee sagantaa kanarratti gaggeessaa turre sirriitti baay'ee gammannee jirra gammanne. Isin immoo kana caalatti sagantaa asitti darbe viidiyoo argitan irraati akka isin gammaddan abdiin qaba. Hunduma keessanuu bakka isin baastan waaqayyo isiniif haa guutu. Sillaaseen hunduma keessan faana haa ta'u warri immoo biyyatti galuudhaaf hawwii qabdan hundumti keessan waaqayyo nagaadhaan isin haa galchu. Obboloota keenya warra guyyaa har'aa kana haalli mijataniif sagantaa kanarratti kan argaman ni jiru. Akkasumallee ayyaana kanaan booda sagantaa cidhaa adda addaa kan qaban waan jiraniif akka seeraa fi sirnaa waldaa keenyatti hunduma isaanii haala danda'ameen bakka isaan jiranitti warra biyya galanis warra sagantaa cidhaa qabanis dubbifnee waan silaa seera waldaa keenyaa keessatti kaawwanne hunduma akka raawwannu waaqayyoon nu haa gargaaru waggaa waggaadhaan hunda keenya nu haa ga'u
nagaan tura waaqayyo hunda keessan faana ta'u. Dhugaa dubbachuuf taananii guyyaa har'aa waan lamatu raawwate jechuudha. Tokkoon miseensota biyya alaa turanii gara biyya keessatti deebi'an simachuudhaan, lammaffaan immoo maqaa waldaa qulqulluu Sillaaseetiin akka qalleeyyii kan beela nyaachisuudha jechuudha. Kunis macaafni qulqulluun Isaayyaas raajii isaa 58 lakkoofsa 10 kaasnee gaafa dubbisnu isa beela yoo nyaachistan kan daaretti yoo uwwistanii ifni keessan dukkana keessatti ni ifa. Dukkanni keessan immoo akka guyyaa saafaa ni ta'a jedhee dubbataa jira jechuudha. Egaa kun waan eebbifamaadha. Miseensa biyya alaa kana hirmaattanii biyya keessas kana qindeessanii guyyaa har'aa hiyyeessota nyaachisan suuraadhaan arguu dandeessu viidiyoodhaan waan waaqayyo jaalatu, hojii waaqayyo jaalatu, hojiin amantiin dhugaan hojiidhaan calaqqisu isa kanaadha jechuudha. Boruus taateewwan akkasii warra jaalannu qofa warra fayyaa qabnu barbaachuurra hojii waaqayyotti gammadu. Bu'uura wangeela Maatewos 25 lakkoofsa 35 irraa kaasee beeleen ture na nyaachistanii, dheebodhee na obaastanii, daareen ture natti uwwistanii, hormeen ture mana keessanitti na simattanii jedhuudhaan isa kana barnoota barattanii gocha kana gochuun waaqa fuulduratti waan fudhatama qabudha jechuudha. Warra nama alaatu qofa nyaachisu, warra fayyaa qabu qofa wajjin fiiguurraa rakkattoota akkasii gargaaruun boruus waaqa fuulduratti furtuu mootummaa waaqayyoo namaa kennisiisa jechuudha. Kanaafuu baga gammaddan namoonni yaada eebbifama kanarratti hirmaatan alas keessas ka jirtan baga gammaddan jecha dabalataan obboloonni keenya hamba biyya hambaa turanii nagaadhaan gara maatii isaaniitti deebi'aniif kennaan adda addaa akkasuma barsiisota biyya keessaa fi barsiisaa keenya barsiisaa Dajaneedhaaf illee obboloonni keenya kennaa kennaniiru. Warri kennitanis warri fudhatanis hundumti keessan baga gammaddanis warri kennitanis immoo kennaa dhuma hin qabne biyya alaas biyya keessas kan jirtan waaqayyo siniif haa kennu, Sillaaseen siniif haa kennu jechuu jaalanna. Walumaa galatti waldaan qulqulluu Sillaasee onlaayinii duwwaan akka hin taane kunoo qaaman isinitti agarsiisneerra. Nuti miseensa waldaa qulqulluu Sillaasee warra biyya keessa, isin immoo warra biyya alaati. Warri biyya keessa gaafa dhufan biyya keessa ta'anii waaldicha sirnaan akka hordofan iddoo qabatamaatti hojiiwwan jiranitti akka nu wajjin hirmaatan bataskaana dhaquu, kadhannaa taasisuu, qiddaasee dhaabbachuurraa dudduuba laafina tokko toon agarsiisin guyyaa irraa kaasanii maqaa qulqulluu Gabreelitiin isaan gaafana jechuudha. Akka amantii isaanitti jabaatan, akka ciman jechuudha. Miseensonni biyya keessa jirtanis sagantaa kan hordofuudhaaf immoo buleettii keenya irraa barachuun danda'ama jechuudha. Onlaayinii duwwaa ta'uu ta'an biyya keessas ta'anii sagantaa kana cinaa deemuun jajjabeessuun waaldicha wajjin imala ofiitti fufuun kun obboleettii keenya argaa jirra. Walumaa galatti biyya keessattis biyya alaattis waldaan qulqulluu Sillaasee ni hojjeta, ni barsiisa, isa barsiisu immoo wajjin ni agarsiisa. Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u, waaqayyo isin haa eebbisu, guyyaan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u, waldaa keenya waaqayyo nuuf haa guddisu. Jalqaba sagantaa hojii gaarummaatiin boodatti kennaa akka waldaa keenyatti namoota beekumsa guddaa nu godhan galateeffachaa turre. Tajaajiltoota waldaa keenyaa akkasumallee obboloota keenya biyya hambaatii dhufan simannaa taasisaa turre. Warra biyya keessaas immoo yeroo hundumaa tajaajila irratti argamanii fakkeenya guddaa nuuf ta'aa turan. Isaan wajjin sagantaa bal'aa gaggeessaa ture jechuudha. Sa'aatii sanitti isin tajaajilaaf waan nu biraa deemtaniifidha. Caalatti immoo dhugaa dubbachuudhaaf milkaa'ina sagantaa kanaatiif hojii guddaa kan hojjete isinidha jechuudha. Dabalataan immoo haadha keenya kan ta'an sirriitti mana isaaniitti simatanii hojii guddaa kana kan nuuf hojjetan isaanidha. Galata guddaa isiniif qabna. Dabalataan akka abbaatti yeroo hundumaa galgala guyyaa osoo hin jedhin onlaayiniidhaanis tajaajila guddaa nuuf laachaa turtanii. Dabalataan illee namoota gaabbii galan akka isaan gaabbii galan akka isaan qalbii jijjiirratan taasisaa turtan jechuudha. Kennaan kunis madaalaaf osoo hin ta'in keessa keenyatti jaalalli nuti isinii qabnu akka guddaa ta'e isin ibsuuf jecha akkasuma immoo milkaa'ina sagantaa kanaatiif guddaa waan nu deeggartaniif guddaa galatoomaa isin jechuufi. Ayo kamu mungkin? Sudah. Kan sudah nemu. Hati keenya kaalatti simatanii hojii guddaa kana kan nuuf hojjetan humna isaanii waan hundumayyuu aarsaa kan nuuf taasisan ijoollee isaanii akka nuti barannee mana isaaniitti walitti sassaabamu kan nu taasisan isaanidha jechuudha.
Asumaatiin isaaniifis immoo kennaa kana kennaa jechuudha. Sillaasee uumaa keenyaadha. Waldaa keenya waldaa Afuuraa Tokkummaa Sillaaseeti. Nuti filannee miti dhugaa dubbachuudhaaf sirii. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kiristoos du'aatii ka'eeraa humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee addaan ni bilisoome. Kana booddee nagaa fi gammachuutu ta'ee kabajamootaa fi jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoo miseensi waldaa Tokkummaa Sillaasee koreen miseensi waldaan akkasumas miseensi waldaa guyyaa har'aa kana sirna hojii gaarii yookiin immoo qophii hojii gaariitiif asitti argamtan hundumti keessan irra deebi'uutiin bagaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos torbii lammaffaatiin isin gahee nu gahee jechuun barbaada. Gaa kennaa isaa hin dhumneef Waaqayyootiif maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Yaadee egaa torbii du'aa ka'umsaatti hojiiwwan gaarii hojjetaman yaadee hojjechuuti qabnaa hiyyeessi nyaachuu qabaa eebotaan eeruu ba'uu qaba jedhametti yaadamee hojjetame. Gaanni guddaan isa kanadha. Wangeela qulqulluu Maatiyoos boqonnaa 6 irratti maal jedha? Galmi keessan isin dachee kanarratti hin kuufatinaa jedha. Sunis hojii gaariidha. Hojiin gaarii keessan immoo akkasuma naguun duratti taa'eefuu jedha qulqulluu Phaawulos ergaa isaa irratti. Akkuma beekamu waldaan kun kan hundaa'e yeroo dhiyoo yoo ta'u iyyuu tajaajilaatiin hojiiwwan gaggaariitiin hojiiwwan garaagaraa danuu hojjechaati jira. Egaa kun jalqaba kiristaanni bakka itti dhaabatu hin jiru amma jireenya foon hin jirutti hojii isaa hojjetee galmii isaa walitti kuufataa isa kanaatii fi egaa hojii gaarummaa qajeelummaa waldaan kun irra hojjeteetiif jajjabaachuu qaba gaariidha itti fufuu qaba kan jennudha. Inni guddaan sa'aatii ammaa kana egaa hiyyeessaa mana Waaqayyootti kufee jiru dadhabaa gargaaruun beelaa beeluu baasuun dheebotaa dheeboo baasuun wangeelumatu ajaja waan ta'eetii fi hojii baay'ee nama milkaa'inaatiin qajeelummaatiin wanti yaadame hundumaa xumurameera. Gama kootiin baay'ee tokko irratti toleera guddaa galatoomaa ulfaadhaa maabara kana maabara iddoo guddaa ga'ee hojii guddaa hojjetee amantaan cimee dhaabatu keessumaatii waldoonni hedduun jiru hedduun isaanii ni eegalu. Nuti warra afuuraan eegalee fooniin xumurra akka hin taane afuuraatiin eegallee afuuraan akka godhamu Waaqayyoon nu gargaaru.